ilmatu haadha ajjeese jedhan manumatti itti seentee haati bira ol seennaan qaqqalee biraa lixee jedhan mucaan amaanin asii olitti argitaniif al-imaan ta'etu tun mucayyoon tun immoo Dubaay jirti ijoolleen tun Dubaayin jirti du'a haadhaa dhageettee akkanatti kinoo zuura kuuni gaggabee tuun of ollaaltee akkana jirti ijoollee tana akka galtu goonaa jedhan ijoollee tana mucattii tana immoo aayidii irraa hojjechiisanii madaamiin gadhiisuu diddee jedhan aayidii sanillee irraa galchinee bakka buufnee fi mucayyoo tana biyya galchinaa jenna waan akkanaa irra jirraa akaawuntii isin yaa himanii waan qabduun rabbi musiibaa akka maleetiis hin mudatin namni sagalee tiyya tana dhagahaa jirtu gaafa sagaleen namaa goydellee sagaleen ta'e gogin gaafa namni salphatellee rabbi si salphisin mudannoon akka malee sitti hin dhufin mudannoon akka malee qe'ee ta'e dhufin aamin jedhe namni hadha qalbii rifaatuun as dhufee du'aa'ii sii godhe ka haati ta'e amrii taate ka abbaan kee amrii ta'e ka hireen si dhibde ka hamileen si dhibde guyyaan niyyata guyyaa har'aa kana ka namni duniyaa tee nyaate hadha rifaatuu kanaa wajjiin du'aa'ii sii goon nama zaalimni si nyaate ho nama duniyaan tee gara malee taate ho nama hiree hamileen sii qajeeluu dhabde ho du'aa'iin har'a sii goonu kun arsii nageellee ta'eessa wali wallahi billahi sagalee biraan an ta'ina yooma rabbii keessan sodaattan jechuudha ani galeellee haadhatii yooma onni arguun jiru waan kee duwwatti illee gadhee wanni godhuun jiru wallahi billahi ani waan biraan an godhina ani mucaa san bichaa akka itti dabalamu bichaa wallahi billahi amma seerri Itoophiyaa wallahi isa ciibsee isa qallaba inni haadhatii akkasin nyaate wallahi billahi Nyuma dhuguma seerri biyya jiraate waan biraan barbaadu isa itti dabalanii natti agarsiisan awwumaan an godhina ani uummata kan barbaadu nama boroo hojjetee jiraatu maamni taaptaa koppiliingi godhaa sheer godhaa rabbii jedhamu bakka sharriitti sheer gootanii taaptaa koppiliingi sheer godhaa hundi keessan jechuudha bittaaf guddaan nagahuu qaba. Haatitu akka taatee isa guddifteetu jira wallaa kan gubadde isa waan biraan gubanne akkamitti haati nama akkasiin nama guddifte akkasiin nama guddifte ofii deebanii nyaatanii isaan osoo biran nagiin jedhu osoo hin deemini taa'ii jedhuuni nafseen nagaadha daa'ima kenna ilaabeedhaa nyaata gaa'ee fi dhufaanaan jettee na biraa litte boroo wal kenna jedheenii ture. Mata rama jechuun rakkina sammuu qabamoo maali qooyyee barobboleessa kan mucaan durumarraa amala qaba malee mucaan rakkina sammuu waan qabuun argine nagaumaanuma walumaan jiraatan kookkisaatuma jiraata sa'aatiitti ka'ettu kaatuma ana gana ajjeesu waan isii ga'uun seene beektaa isiin neessaa mana lama qabna mana lammaffaa san bultee nyaata geessitiif amma guyyaa sa'aatii kana inni homaan an godhu jetteef nyaata biddeen nanti baggaata ani goo ollaan hin jiru wallaahi ana man namni illee haqee jiraachuu baatu isaaf isii bichaadha namni kenna namni keessa hin jiraatu ishiiti ollaan hin jiru agarsiis guyyaa adiin akkas godhu maaliif garuu maa jarraa isii kana ta'e gubadde wallaahi gubadde garanna gubate wallaahi akkamitti ilmi namaa manuma namaatitti miqa nyaata san fuutee isaa fidde eessa dhattee noo hiikama nama wajjin miqa siin fuutee mana san geessiteef eessa geettee maaf dhabame balbala sanii miti wallaahi billaan gubadde akkamitti ilmi namaa guyyaa adii yeroo si ajjeesee ba'u osoo argan maaliif ollaan sitti dhiise Rabbi jazaa nama hundaa gabbadha waan jedhu wallaahi alaanitii tokkodha garuu rabbi isiisaa dabalu hin gubadde wallaahi garanna gubatee akka ta'u dhabe hin bilchaadde wallaahi nama durtuu nyaata isaa keessuuf dhaqee nyaatamaa odoon deemin jedhuuni osoo hin deemin jedhuun daa'imni keenya jalaa du'a nyaata gaa'ee fi deebanaan jettee badee. Siisiidha. Isiin tana obboleettiin kun takkaas irra jirti. Rabbiin balaa akkanaa mana keessanitti hin galchiin. Meetu obboleettiin biraa? Munaa bira ka jirtu. Kennaa tanaa? Bishaan afaan ishiitti namni naquutu jiraate dingata mucaan kun mataanuu waa ta'a je'ee yaadde'an. Waa taati je'e.
warri Aliima maaltu rabbiin jira waan nama jettamu itti himee luula warri maal ta'e jedhanii gaafata kana itti himi. Itti himee luulaatis dabarsime namni addisii galaara taraadhaan ituu dubbatame bareedaadha wal harkaa fuudhame. obboleettii teennaa asirratti argitan tana mana harabaa jirti isiin eegaa fiizaan irraa dalagamee ji'a lama. Fiizaan haaroon eegaa irraa dalagamee jechuudha. Obboleessi isiillee achuma Dubaay keessa jira. Obboleettiin isii takka tamunaa cinaa jirtu tana. Haadha isii dhalte ilmi obboleessummaan isii xiqqoo amala hammaata jedhanii fayyummaa isaa fayyaadha na fakkaata amala hammaata garuu haadha tana yeroo mara inni naannessaan gaafa kaanii ilmi kun yoo hidhamellee haadhuma tana hiisise yoo inni waa ta'ellee akkanumatti osoo jala deemtu ilmi kiyya beelahee nyaata fidaafii jettee itti seente manatti. Wayita isiin itti seente haadha ofii san ilmi sun fuudhee qalee kukurtee mana keessatti itti cufee biraa bahe haadha ofii. Reeffi guyyaa 4 mana keessatti ajaa'ee guyyaa 5ffatti ajaa ollaan ajaadhaan argee mana bane. Wayita mana bane reeffa haadhaati harkaaluun isii irraa ciccitee jira. Inni mana hidhaa seene wanni nuti amma barbaannu maadaamiin isii immoo hanga angaafa deebi'utti ani intala tana gadi hin dhiisu eega fiizaa irraa dalagee ji'a lamaa jette. Amma wanni nu barbaanne tokkoffaa mucaan kun haa ajjeefamu viidiyoo dalagaa isin martinuu yoo dhuguma godina Arsii keessa seerri ka jiraatu taate haa ajjeefamu mootummaa waan kana dhagahee ejjannoo du'aa akka irratti fudhatu viidiyoo nuu dalagaa mana nama maraa keessa footoo isaa laxafaati viidiyoo dalagaa akkuma inni ajjeesisanitti haa ajjeefamu takka lammaffaa intalti tuni maraataa jirti. Akka isin hin maraanne haa goonuuti maadaamiin ani nan galchuu manaan baasuu jette wanni isin irraa qabdu birrii fiizaati. Xabaqaa itti qabanneetiniin fiizaa isii birriin kafalameefi yookiin immoo namni biraa birrii akka saraatanyaan isiidhaa bakka buutu goone isii mana sanii baasuudha. Obboleessi isii immoo hospitaala jira obboleessa isii sanillee fuudhuudha. Yoo rabbi tasgabbeessa achitti tasgabbeessu. Akkas kanaan baraaruu deemnaa namni rabbiif jettanii waan iyyattan dafa. 2,000, 3,000, 4,000 waan qabdan irraa akkaawuntiin haga mubeen as deebuutti chaalenjiidha. Rabbiin namni sodaatan namni haadha qabdan namni fuunduree kee kabaruu eeggattu nama hundaa waan irra ga'uun beektanii kanaaf haga mubaarak as deebuutti akkaawuntii warri harkaan qabne 1,000 takka katabadha 1,000 takka chaalenjii waan qabdan ofirraa itti darba 1,000 takka 500 96 60 takka 85 obboleessa gaafattan obboleessi of hin beeku as dhufuu miti ofuu hin beeku akkaawuntiin 1,000 takka 500 96 60 takka 85 Luula Abduqaadir akkaawuntii warri gaafattan 1,000 takka 500 96 60 takka 85 Luula Abduqaadir Rabbi waan isinii kenna